makiinaan kun moodela 2006 jechuudha. Makiina uummataati. Kitkitii jedhama. Hin gurgurama. Gatiin miliyoona hanga akka mana achumaa gadi. Kana akkuma argitan kana jira. Maashaallah dha. Akkana jira jechuudha. Gatiin 850 himatanii warra bitachuu barbaadan itti dhiyaadha. Modelli isaa 2006 agartanii makiina uummataati jechuudha, kan dalagaati. Ijoolleen shamarrallee walitti deebitee bitachuu hin dandeetti. Kana uumaa waan guddaa nama ulfaatu hin qabuushu. Akkana jirra. Akkana jira jechuudha. Itti dhiyaadha. Bilbilli duwwaa 9 32 30 83 57 bilbiluudhaan nu argattan.